Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii addaati. Qophii addaa keenyaarraa qonna magaalaa irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenya. Qophii addaa keenyaarraa isin biraan ga'uudhaaf kan irratti xiyyeeffanne manneen hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee dirree Calcalliitti argamutti argamuudhaan mooraa sana keessatti hojiiwwan qonna magaalaa hojjetamaa jiran isin biraan geenya. Haga xumura qophii keenyaatti in waliin tura. Hojiiwwan qonna magaalaatiin sagantaa maaddii guutuu boroo koorraa jedhu milkeessuuf hojjetamaa jiruun hojiiwwan fakkeenyummaa gaarii qaban hojjetamaa jiru. Hojiiwwan sagantaa maaddii guutuu boroo koorraa jedhuun hojiiwwan fakkeenyummaa qabaatanii muuxannoo dabarsuuf hojjetaman keessaa hojiin qonna magaalaa manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee naannaa Calcalliitti argamutti qonni magaalaa mooraa manneen hojii kana keessatti akkanaan hojjetamuun abbootiin dhimmaallee muuxannoo akka irraa argataniifidha. Abbootiin dhimmaa kallattii garaagaraarraa manneen hojii kana dhufanis hojii qonna magaalaa mooraa manneen hojii kana keessatti hojjetaman irraa muuxannoo akka argatan dubbatu. Waan ajaa'ibaa lafa kanatti waan arkeef jecha midhaan adda addaa kanneen arke kanaafu iddoo hiyyatti hugguun golee bishaan xiqqaadhaan lafa xiqqaarraa waan guddaa oomishuudhaan ajaa'iba arkee jechuudha. Kanaafuu xiqqaa bishaan xiqqaadhaan waan guddoo oomishu biyya hiyyatti hugguun golee bulleessee lafa tolchee gurmuu hiyyaan waan hamma kana tolchuu danda'uuf jecha muuxannoo ajaa'ibaatiin argadhee biyya hiyyatti illee galuu danda'a jechuudha. Hojii gaarii argaa jira. Manneen mootummaa keessatti hojiiwwan akkanaa kunneen kana dura hojjetameeti mul'atu. Amma wanti argaa jiru kun wanta kanaan dura hin jirre ka argaa jiru. Iddoo muraasa irratti wanti gaariin oomishni faayidaa ilmoo namaatiif ta'u hojjetamee jiru ta'uu argaa jira. Keessumaayyuu amma wanti afoo kiyya jiru kunniin jala jalaa isatti kan nyaataaf gahe illee jira. Kun ammoo wanta gaarii fuulduraaf sektoroonni mootummaa kan biroos kanuma irraa baratanii waan hojjechuu qaban waan jedhu qaba. Asitti immoo naannoo bulchiinsa mootummaa kana keessatti akkanatti biqiltuu adda addaa ataakiltii kuduraalee adda addaa kan arguudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Nullees gallee iddoo gaaroo keenyaa irratti yookaan iddoo xiqqoo irratti kuduraa adda addaa bu'aa gaarii namaaf kennan oomishuudhaaf muuxannoo baay'ee horanneera. Gallee ganaa kaganda jirullee akkatti barsiisnee ifillee hojjechuudhaaf abdii guddaa qabna. Abbootiin dhimmaa gara manneen hojii kana dhufaniin alas hojjettoonni mootummaa manneen hojii mootummaa Finfinnee Calcallii argamu keessa hojjetanis hojii qonna magaalaa mooraa kana keessatti hojjetamerraa muuxannoo argannee nutis mana keenyatti hojii kana hojjechaa jirra jedhan. Waan xinnootti lafa xinnootti waan baay'ee gochuu akka danda'amu muuxannoo gaarii nuu ta'eera. Akka carraa ta'ee anis kondominiyeemiin jiraadha garuu kondominiyeemiin jiraadhutti girgiddaarra akkas fannisanii hojii waan baay'ee hojjetamuu akka danda'u muuxannoo baay'ee gaarii nuu ta'ee jira. Iltuun amma oddoo keenya keessatti wannoo jedheetuun hin jiru kun waan gaariidha. Amma nu umtulleen amma abbaa dhimmaa dursa nu umtulleen duraan iddoon kun waan adda addaati yuunan irra jiru. Amma biqiltuun kun waan adda addaa fuduraa waan adda addaati nan irra jiru. Xeeneddaamiin jira, bossobilaan jira, qoosxaan salaaxaan jira. Waan baay'ee damaa kaseen jira. Waan baay'ee nan jiru. Gahee guddaa qaba kanarratti kana kan jedhamu miti baay'ee guddaadha. Na muuxannoo gaarii nuu ta'eera. Abbaan dhimmaas kana ilaalee bakka jirutti hojjechuu akka danda'u muuxannoo gaarii nuu ta'ee jira. Isaaniifis akkasuma jechuudha. Waan jiru qopheessinee achuma keessatti waan baay'ee goonee isa booddee isatti fayyadamuu akka dandeenyu muuxannoo gaarii nuu laateera jechuudha. Duraan darbaatii ture miidiyaadhaas waan adda addaatis wannoo jechaateedha. Iddoo xiqqootti waan baay'ee gochuu akka danda'amulleen oddoo keenya keessatti waan baay'ee nan gochaati turre nu illeen kanarraa muuxannoo fudhannee toniin jechuudha. Ittaansee abbaan dhimmaatillee immoo amma waggaa dhufe iddoo xiqqaa irratti waan baay'ee akka oomishuu danda'amu. Ijaanilleen immoo wanni ilaalamu wanni baala arangaadee ilaalanii toni wannu jechuun waan baay'ee akkatti nama quubsu. Ija namaatiif illee waan baay'ee akka ilaalatii jirru baay'ee nama kakaasuu fi waan gaariidha nan hojjetamaati jiru. Kun kaka'umsa guddaadha. Kaka'umsa guddaadha.
waan baay'ee nutti honnoo jedhe ijaan laaluudhaaf illee waan baay'ee gaarii waan ta'eef iyyuu nyaata duwwaa miti namni ijaan waan tokko waan gaarii yoo arge itti gammada itti quufa kanaaf muuxannoo gaariidhaan kabajamtoota daawwattoota keenya qonna magaalaa qophii qonna magaalaa irratti xiyyeeffachuudhaan nagaa gara manneen hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee dirree calcalliitti hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenya gaa abbootiin dhimmaallee asitti argamuun abbootiin dhimmaallee dhimma kana ilaaluudhaan muuxannoo irraa argatanii galanii boroo isaaniitti waan kana hojjechuudhaaf qophii akka ta'an dubbatu. Ana akka nama dhuunfaatitti amma iddoo xiqqoo irratti oomisha gaarii hojjechuun hin danda'u waan jedhu qaba. Iddoo utuun taane amma hojii keessa galuutu rakkoo ta'ee jira beekte. Kanaaf ammoo wanta amma iddoo xiqqoo irratti hojjetamee argaaru kun ammoo naafis ta'e nama birootiif muuxannoo gaarii ta'ee ilaala. Anis akka nama tokkootitti waan amma isirraa hubadhee arge kana akka ooruu kiyyaatiitti hojjedha waan jedhu qaba kanuma. Amma namni asitti dhufee akkanatti agarree nuti illee armaan fudhannee galuu fi namni asirraa fudhatee galuulleen waan gaariidhaas waan guddaa abdii guddaa namatti horu. Namni fuulduraafis kabiraatillee akkana muuxannoo asirraa fudhatee gara waajjira mootummaa keessatti wanni kun hojjetamuun baay'ee nama hawwisiisa nama milchiisa. Mootummaan keenya tarsimaa misaamaaf qophaa'oo ta'uusaan nama agarsiisa. Nus akkasitti daran qophaa'oo ta'uu qabna jechuudha. Dura waan akkana hin hojjetama inni yaadni illee hin beeknu. Erga mooraa kanaan dhufee bakki kun bakka laaltan kana baay'ee balfaa kan itti gatamuu fi wanta adda addaa kan itti gatamu ture. Erga wanni kun jalqabame baay'ee miidhagee harka qalleeyyiin illee itti fayyadamaa jiru. Nulleen kanarratti yeroo hundaa yeroo 3 moo 4 fayyadamnee beekna jechuudha. Faayidaan isaa baay'ee gaariidha. Amma fakkeenyaaf abbaa dhimmoonni gizee dhufanii wanna kana laalanii baay'ee itti bakka wanni jedhanii gammadanii nus dallaa keenya keessatti asirratti wanni muuxannoo kana fudhannee hojjechuu dandeenya jedhanii baay'ee itti gammadanii itti bohaaranii deemanii jechuudha. Hojii qonna magaalaa kana immoo muuxannoo isaa babal'isuudhaaf hojjechaa kan jiru abbummaadhaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaati. Hojii kana magaalota birootis babal'isuudhaaf fi kutannoodhaan akka hojjetanii fi itti fufinsaan hojjechuudhaaf qophii akka ta'an dubbatu ogeessii fi hooggansi biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa. Hojiin kun itti fufinsaan akka hojjetamu teeknikaalii akka isaa hoogganamuu qaba. Yeroo to'annoo fi hordofii walirraa hin cinne barbaachisa. Kanarraa kaanee iddoo biratti waan argineef kana amma humna keenya ogeessa irratti ramannee hojjechaatti waan jirruuf successful taanee jirra jenneet amanna. Kanaaf namoonni baay'een irraa muuxannoo guddaa godinaalee irraa asin dhufu. As keessa mana murtiitu jira, biiroo misooma magaalaan jira, abbaan dhimmaa hin dhufa, fudhatee galaati jira. Kana caala immoo bal'inaan karaa tarsiimoo isaa eeggatee istiraateejii isaa baasnee gara magaalaatti gadi buusne jenneet amannaa muuxannoo gaarii dabarsinee jirra jennee amanna. Mooraan kun kosii gogogaa fi xurii dhangala'aa fi meeshaa caccabaadhaan guutamaa ture. Lafti kun garuu lafarraa waa oomishamee waa irraa faayidaa kennuu danda'u, waa irraa fayyadamuu nama danda'u, diinagdeedhaaf jiruuf jireenya namaatiif waan mijataa uumuu akka danda'u qabatamaadhaan akkasitti ilaaluun danda'ama jechuudha. Iddoo xiqqoorraa waan baay'ee oomishuun akka danda'amu. Oomishni kun maal faayidaan isaa? Tokkoffaa qaleensa jireenyaa magaalaa keessatti rakkoo guddaan biyyattii kana magaalaa isaa ta'e baadiyyaa hiyyummaadha. Akkaataa hiyyummaa baadiyyaatti hojiin hojjetamu akkuma jirutti ta'ee jiraataan magaalaa baadiyyaa qofa otoo eeggachuu otoo hin ta'in lafa qabu irratti waan isaaf malu nyaata gosa adda addaati nyaata fayyaa isaatiif ta'u nyaata jiruuf jireenya isaatiif ta'u haala kanaatiin oomishee yoo itti fayyadamuun akka danda'amu akka demonstreeshiniitti akka saampiliitti akka naamulaatti wanna hojjetamee qabatamaadhaan ijaan argamu kana dhiyeessuun akka danda'amu fakkii guddaa waan guddaa mooraa kana keessatti mooraa manneen hojii mootummaa keessatti akka biiroolee naannoo calcalii kana yookaan saarbee jedhamu kanarratti hojii guddaa hojjenneerraa namni dhufee asirraa kana laalu
waa guddaa barataa hin ta'u hin danda'amu si hawwisiisa. Tokkoffaa qulqullina naannoo sirriitti bareedeeka. Lammata bareedina miidhagina gaarii fida. Sadaffaa namni itti gammadaa. Arfaffaa nyaata isaatiif ta'a jechuudha. Waan kana gochuudhaaf waan baay'ee humna baay'ee barbaadu miti. Kutannoo fi hubannoo fi kaka'umsa barbaada. Kanaaf hubannoo kutannoo fi kaka'umsa akka magaalonni keenya godhatan hojjetaan keenya godhatee qe'ee isaatti namni keessummaan as dhufu asii galee qe'ee isaa keessatti akkanatti akka hojjetee nyaatuuf bifa kanaan bifa miidhagina qabuun waan oomishuun akka danda'amuu fi agarsiisuun akka danda'amu kan agarsiisaa jechuudha qabatamaadhaan. Duraan dursee kaayyumti hojii kana hojjenneef waan lama. Kaayyoon tokko namni waanuma qabu irratti, lafuma qabu irratti, iddoo qabu irratti, dalgee manaatti irratti illee haa ta'u, irra keessatti illee haa ta'u, waan mana isaatiif ta'u food security yookaan immoo wabii nyaataa kana mirkaneessuu hin danda'a kan jedhudha. Lammata immoo aesthetical value waan jedhamu kana green coverage uwwisa magariisu kana dabaluudha magaalota keenya miidhagina illee dabala jechuudha. Kaayyoon keenya waan kana lamaan qabanneet asitti calqabne hojii asitti calqabne kana immoo gara magaalaatti gadi buusna gara godinatti gadi buusna amma fakkeenyaaf galma abbaa gadaa Adaamatti calqabne irraa hojiin namni baay'een immoo amma irraa barachaatii jira. Biqiltuu garaagaraa namoota baay'eedhaaf kenninee jira. Gara biqiltuu 22,000 rabsinee jira. Yoo xiqqaate yeroo 3 kanarraa harvest goonee miseensa poolisiitiif namoota harka qalleeyyiitiif naannoo kanatti argamaniif namoota fedhii qabaniif kenninee laannee jirra. Namni as dhufu namni baay'een fudhatee galee jira. Kan calqabne egaa akkuma beeknu iddoo baay'eetti lafti baay'ee jira. Lafti duwwaan bakka baay'ee jira. Kana saayinsii ammaa kana fayyadamnee maaliidhaaf hin hojjetamu kan jedhu konseptiin isaa nuu ka'ee isarraa kaanee akka agarsiisutti kan ta'u akka moodeelitti kan ta'u biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaatiin kan hoogganamu naannoo biiroolee mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo dirree calcalitti argamu kana iddoo amma jirrutti gosoota biqiltuu gosa garaagaraa 31 oomishuudhaaf calqabne jechuudha. Isaan keessaa gosti adda addaa baay'ee torama salaaxaa, qoosxaa, goommana kana raafuu garaagaraa kana waan baay'ee jira akkuma irra deemtanii ilaalatii turtan kana hojjennee hojii kana immoo bakka lamatti adda qoonnee ilaaluun irra olee fi dalgee jenneen yookaan vertical and horizontal jenneen dalgeen lafarratti kan hojjetaman kana horizontaaliin jalleen akkasii kana hojjenne. Wantoonni as keessatti hojjetan immoo biqiltuuwwan garaagaraa kuduraa fi muduraan garaagaraa hin jiru. Horsiisni qurxummiin jira, fish pondiin hin jira, green house keessatti hin jira, godoo biqiltuu keessatti kan oomishamu immoo hin jira. Lammata itti aansee kan jiru immoo kompostii illee asuma keessatti oomishaa jirra. Kompostii preparation hin qabna. Asuma keessatti oomishna. Buufata biqiltuu illee asuma keessaa qabna. Sanyii asumatti oomishna. Asumatti kompostii qopheessina. Asumatti immoo ittiin hojjechaatii jirra. Waan ta'eef lafa hektaara kaaree 1,700 ol ta'utti irratti hojjechaa jirra jechuudha naannoo kanatti. Akkaataan ittiin hojjennu immoo drip irrigation fayyadamna. Saayinsii isaa eeggatee teekinooloojii haaraan fayyadamneeti oomishaatii jirra jechuudha oddoo kana keessatti. Nyaata koo oddoo koo kan maaddii koo oddoo koo kan jedhamu hin jira. Asumatti odoo lafa qabnu waan xiqqaa tokko irratti waan guddaa oomishuun akka danda'amu. Konsepshinii mana keessatti waan faayidaa itti fayyadamnu mana keessa goommana tokko raafuu tokko irraa yookaan immoo qoosxaa tokko kan salaaxaa tokko manuma keessa oomishnee manumatti itti fayyadamu akka dandeenyu agarsiifameera. Kun isa keessatti gahee guddaa taphateetii jira jechuudha. Namni lafa hin qabu jedhee sababa dhiyeessuu hin danda'u. Amma agarsiisneerra. Gosa garaagaraa biqiltuu biyyoo malee oomishuu hin dandeenya. Akka afoonik waan jedhamu galchinee jirra. Girgidarratti akkuma agartan agarsiisneerra. Lafa hin qabu jedhee sababa dhiyeessuu hin danda'u namni. Waan qabnurra hojjechuu hin dandeenya. Nu amma bu'aa guddaadhaaf miti kan hojjechaa jiru. Agarsiisuudha waan kaayyoon keenya agarsiisuu waan barbaanneef akkuma amma agartaa jirtan kana namni sababa akka hin dhiyeessine hojjechuun garuu akka danda'amu. Jijjiirama fiduun akka danda'amu. Wabii nyaataa mirkaneessuu akka danda'amu akka agarsiisnu itti agarsiisne kanaaf wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti nyaata koo oddoo kooti kan jiru sana mirkaneessuun akka danda'amu agarsiisuudhaaf yaallee jirra jenneet amannaa gara fuulduraattis immoo kana cimsinee itti deemna nuti. Obbo Hussein Hushuu hoogganaa itti aanaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaati. Hojii qonna magaalaa babal'isuu kun kaayyoowwan gurguddoo 4f hojjetamaa jira. Kan manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee naannaa Calcalliitti argamu keessatti hojjetamaa jiru kun muuxannoo babal'isuuf agarsiisuuf hojjetamaa jira jedhan.
irratti ka hojjennu nuti galmoota arfan san akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Akka demonstreeshiniitti fayyadamna jechuudha. Yookaan immoo akka sartoo maasaa yookaan immoo yoo nu asitti waan asitti nu oomishnu kana tokkoffaa namni lafa xiqqoo irratti waan guddaa oomishuu akka danda'an. Magaalonni keenya Oromiyaa irra jiran 717 jiranii fi kan biraallee kan hin jirre jechuudha. Bakka qabu irratti immoo oomishuu akka danda'u ittiin barsiifnaa jechuudha. Barsiisuudhaaf baasee aadaa ta'ee akka itti fufuu danda'u qonni magaalaa kun barsiisuudhaaf baasee kan yaadame hojjetu. Inni biraa lammaffaan qonni magaalaa asii geggeessinu kun agarsiisuu caalaa darbee immoo teekinooloojii illee akka dabarsu yaadameeti. Maaliif lafa xiqqoo irratti oomisha guddaa argachuu kan dandeettuun teekinooloojii ammayyaa ta'e fayyadamuudhaan. Kanaaf amma fakkeenyaa yoo ilaaltanii haalli itti hojjennu qonni magaalaa dur kan beekamu lafuma irratti hojjetamaa ture. Kan amma asitti hojjetame fakkeenyaa ol ka'insa girgiddaarra maal irratti hojjetamaa jiru. Kunis hin danda'ama kan jedhu baasee namni akka beekumsa argatu. Lakkaa kunis hin danda'ama. Hojiin akkanaa kun lafa qofatti miti lakkaa oomishuu hin danda'ama. Waan xiqqoo irratti waan guddaa oomishuu hin danda'ama. Homa immoo qabnu irratti immoo lakka harki keenya kun yoo socho'e harka keenyaaf sammuu keenyaaf laphee keenya yoo walitti finne waa raajii hojjechuu hin danda'ama jedhanii magaalonni keenya baasee hooggansi magaalarra jiru caasaan magaalaa sadarkaa magaalaa jiru uummanni keenya magaalarra jiru hundumtuu asirraa beekumsa akka argatuuf jechuudha lammaffatti. Sadaffaa fi inni dhumaa naannoon kun hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa jiru kun hundumtuu yoo naannoma kana jiraata wanni addaan qabu mindaa isaa gadi aanaadha. Hojjetaa mindaa gadi aanaa qabu kanaaf yoo xiqqaate akkasumas immoo caasaalee nageenyaa eegumsaa naannoo kanarra jiran kanniiniif isaaniif dhiyeessuudha tolaan baay'ee waan biraan qabu. Tolaa yoo dhiyeessinuu maali? Harkaan nyaachisu odoo ta'in isaan illee waa lama asirra waan lamaan dura geessan dabalataan argatu. Gama biraatiin immoo maali? Osoo hin bitatiin argatanii fayyadamuu danda'anidha. Kana qofaa miti hojjettoonni biiroolee Oromiyaa jiran kan nama fakkeenyaa kaafteera morra hojjetan fudhachuu hin danda'an hojjettoota yerootii mindaa isaanii baay'ee gadaanadha. Kanaaf jireenya isaanii qaala'insi jireenyaa kun hundaayyuu osuma miidhuuyyuu isaan immoo caalmatti miidhaa jira waan ta'eef isaanillee hin dhiyeessina jenneeti baasee kan hojjennu. Inni arfaffaafan yaadnee hojjenne kana hunda goone jechuudha. Kana hunda goone arfaffaa irratti qonna magaalaa kana karaa ammayyaa ta'ee fi saayinsawa ta'een yoo hojjenne asumatti magaalaa Finfinnee kana keessatti gatii gadi aanaan gatii baay'ee gadi aanaa ta'een akka fakkeenyaa Oroo Fireeshii fa'aatti naannoo kana uummata namoota naannoo kana jiran kan harkaan layyii ta'aniif gurgurtaadhaan kennaan illee kenninaa fi garuu gurgurtaa gatii gadaanaa yoo dhiyeessineef isaan illee rakkoo qaala'insa jireenyaa kana hin dandamatu jedhameet akka mootummaa naannoo Oromiyaatti keessaayyuu akka kilaastera magaalaatii fi biiroo misooma magaalaa manneetii Oromiyaa irratti mari'annee hojii kana biiroo misooma magaalaa qofaa miti hojjetu. Hojii kana hojjetu sektoroonni naannoo irra jiran as keessaa gahee guddaa qabu. Maallaqaan, yaadaan, beekumsaan, humnaan deeggarsa taasisuudhaan hojii guddaa hojjetaa jiranii fayyadamummaa keessatti jechuudha. Jalqaba irratti hojiin kun akka galma gahu deeggaruu, duuka dhaabbachuu, beekumsaan dandeettii fi maallaqaan deeggaruu qofa osoo hin ta'in irraa fayyadamuu irrattis hojjettoonni isaanii baasee ammas marsaa tokko moo lama sadii akkas kenninee jirra. Uf duratti illee kenninaaf jechuudha hojjetaa keenya kan naannoo kana. Kan hojjetaalee biiroolee Oromiyaa kanaaf hin kenninaa. Hojii qonna magaalaa fi sagantaa maaddii guutuu borookorraa jedhu kana milkeessuuf hojii muuxannoo gaarii ta'u kana manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee naannaa Calcalliitti argamu keessatti hojjetame kana qaamolee deeggarsa taasisan galatoonfachuun hojiin kun magaalota birootti illee akka babal'atu deeggarsi qaamolee hundaa barbaachisaadha waamicha dhiyeessan. Hoogganaa itti aanaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Hussein Ushuu. Galma gahiinsa yookaan immoo jalqabbii gaarii abdii namatti kennu hojii qonna magaalaa sadarkaa mooraa biiroolee misooma magaalaa fi even waajjira pirezidaantii keessas galma abbaa gadaattis amma jalqabne kanaaf qaamoleen gama hundaan deeggarsa nuu taasisan hundaayyuu kan beekumsa isaatiin dandeettii isaatiin maallaqaanis yaadaanis nu bira dhaabbatan hundumtuu baay'ee galatoomaa. Itti aansee immoo magaalonni keenya hojii kana laaltanii hojiin kun umarratti fayyadamaan hojii kana ummata jiraataa magaalaa keessattuu jiraataa magaalaa galii gadi aanaa qabu kanaaf waan ta'eef hojii kana fudhattanii magaala keessa irratti bakka xiqqoo qabdanitti
mooraalee dhaabbilee adda addaa keessatti ta'uu danda'a. Dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee amantaa iddoo kamiyyuu magaala keessan keessatti iddoo duwwaa qabdan kam hundarrattu karaa ogummaadhaan deeggareen qonna magaalaa kana hojiirra oolchuudhaan wabii nyaataa magaalaa keessanii ummata keessan bulchitan. Akkasumas immoo qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa ummata keenya woxalee nu miidhaa jiru kana fi rakkoo caarraa hojii dhabdummaa kana jirus baasee karaa kanaan hiikuu waan dandeenyuuf hundi keessanuu asirratti hirmaattanii deeggarsaa fi hordoffii akkasumas hooggansa walirraa hin cinne akka taasiftan waamicha dabarsuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya qonna magaalaa irratti xiyyeeffachuudhaan qophiin gara manneen hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee Dirree Calcalliitti argamuudhaan isin biraan geenyu gaa kunoo kanadha kan fakkaatu akkuma isin daawwattanii isinis egaa warreen mana keessan teessanii daawwattan muuxannoo gaa akka irraa argattan abdii qabna. Hojii kana immoo abbummaan kan hojjetu biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaati. Egaa isinis mana keessanitti wanta kana mandubee keessanitti hojjettanii akka waa irraa fayyadamoo taatan abdii qabna. Irraallee fayyadamaa isiniin jenna. Qophicha qopheessuudhaan kan isin biraan gahe Amil keessaa Sobboqaati. Nagaan tura.